أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاليسس تيار دلي أدوي ربي ندافن ورّي الرمن جراب دي دلقون كامفن نبي ربي إرتدو لهنتان بن ربي كدد عمله يادنا يافرة فكران جلتان كنا كاليسس إمجرة نما إرقما ربي تكينا غانشي سنرقني وسو ربي مصيبة جبايت تنرقن يوم مغلاف لا تسمون جراه يادو أتو ربين ببه فروبان دچي كان الرهادو إبيك اللينساتين قبامي أتو غري وروات كنو غريم بدي دلغا نبي ربي الربسي إسلام دلنسيسو قلبي أمتا چبسي وان فدا يوغو دنس دغا يوم هم بدو وفي في تكسر ملي ور شري نغدو يا ربي ني أرغتامي جلتو ور ديها نبي ربي الربسي تيان ننو دا قباتي تنقبي أمس همنا كيمان تغا سري دياتي دوت ربين جرها غدو ور آمنتاو في دي سيكن نما غدي غدو dibichi gaara dhiibus gaarri bakkaan socho'u fakkeessaa oolanillee bunni shishii hin ta'u akkuma jedhan sana mammaaksaan dubbii qoree dhugaa hambisuuf jira rabbiin gingilchaan sore warra gaazexaa sobaa qopheessee biyyaaf hire. Fiilmii hedduu hojjetan ammas kan hafe baay'ee dhukkubni isaanii ammas tokko hin arganne fooyyee islaamummaa jibbuudha jarri kanaaf dhukkubu diimokiraasii afaanii kanaan biyya utubu yaa warra sobaan ijaare mana girgiddaan qabne otoo dharaaf jirjirtu akka qileetti hin cabne. Qabaan rabbii siyaa qabu inni qabee gadi sin dhiifne warra ergamaa rabbii tuqe tokkollee nagaan ciifne badiyaanas bee goggogaa imaanni gadi hin ciifne waan meeqa agarra fagoof dhiyeenyatti jallinni daangaa dabree addunyaa kanarratti gaariin fokkisaa ta'ee badaan ba'ee alatti beekumsi daangaa dabree qaroomni karaa maqee haywaanallee hanqatee gariin qiletti lixe fiilmii sobaan xaxameen abiddatti wal naqe. Kunoo dhiiga walii jiiska yaasee akka galaanaa nama abdii borii ta'u irra deemee funaanaa kun aadaa walii balleessa kun amantaa xureessa waldaa hadharaa jaaree summiin biyya bukeessa kun duuba isaa taa'ee fiilmii dharaa qindeessa si tuffadhe yaa addunyaa si tuffadhe yaa nama dhukkubsataa tokkoof jecha nagaan dhibbifaa lama qabaadhus ta'ii hiyyeessa beekaas ta'ii wallaala bakka tamma dhaabbattu kana bor nama biraa dhaala bareedaas ta'ii fokkataa furdaas ta'ii huqqataa badii arda hojjetteef bor rabbiin si gaafata dhiiras ta'ii shamara dargaggoos ta'ii jaarsa akka hin irraanfanne addunyaan ta'uu fixeensa.